Iskoobaar qajeelfama laakoo oopiloomoo jedhu qaba. Maallaqa fudhadhu hin ta'u taanaan rasaasatu siif kennama jechuudha. Maallaqa yookaan qubeessaa akka filataniif aangawoota mootummaa, poolisoota, qaamolee nageenya mootummaa fi ajajoota waraanaa mattaa'aadhaan sossoba. Mattaa'aa hin fudhannu yakkicha to'anna malee yoo jedhan gara tarkaanfii isa lammaffaatti ce'a. Nama sana bakka hundatti adamsee ajjeesiisa. Isa qofa utoo hin taane haadha warraa isaa, ijoollee fi firoottan isaa guutummaan guututti dhabamsiisa. Iskoobaar nama barbaadu tokko ajjeesuudhaaf gamoo diiga, fanjii kaa'ee akka dhohu gochuudhaan namoota qulqulluu dabalatee hunduma fixa. Nama kamiyyuu yoo shakke yookaan naannoo koo irra marsaa jira jedhee yoo yaade guyyaadhuma sana dhabamsiisa. Kanaafuu yeroo sana mootummaa jechuun Iskoobaar ture. Mootummaan Kolombiyaa akka yakkamaa miillii fi harki isaa cancalaan hidhame waan tokko gochuudhaaf kan humna isaa qabu hin turre. Kan biraan yoo hafe aangawoota isaa oolchuudhaaf illee kan danda'u hin turre. Iskoobaar namoonni 4,000 akka du'aniif sababa ta'eera. Isaan kana keessaa abbootii murtii 200, poolisoota 1,000, gaazexeessitoota 10 ol ta'an aangawoota mootummaa kaadhimamtoota pirezidaantummaadhaaf dorgoman guyyaa ifa keessa ajjeesiseera. Yeroo ajjechaa sanas daa'imman jaarsolii jedhamee akka filatamu hin godhu. Hidhattoota isaa saffisa qilleensaa qabaniin waan hundumaa akka hin jirre godha. Dhimmi dabarsanii kennuu yeroo irratti mari'atamutti mootummaan Kolombiyaa yaada isaa akka jijjiiruu fi bakka isaa immoo liqii Kolombiyaa irra jiru doolaara biliyoona 10 kaffaluuf gaafate. Garuu hin milkoofne. Guyyaa tokko hidhattoonni Maarkisiis kanneen Iskoobaar maallaqaan deeggaru gamoo mana murtii walii galaa cabsanii seenuun abbootii murtii dabalatee namoota 200 ajjeesan. Yeroodhuma sana waraanni mootummaa qaqqabanii dhukaasni baname. Dhukaasa baname sanaan pirezidaantii mana murtii walii galaa dabalatee abbootii murtii 12, namoota to'ataman 100 fi namoonni naannoo sana turan hedduun ajjeefamaniiru. Ajjechaa sana keessaa waraanni mootummaas akka harka keessaa qabu boodarra mirkanaa'eera. Harka Iskoobaariitiin yookaan kanneen maqaa Iskoobaariitiin ajjeefaman tarreessuun hin danda'amu. Bara 1983tti yakka ajjechaa 25,100, bara 1984tti ammoo yakka ajjechaa 27,000 qindeesseera. Gaazexeessitoonni, qopheessitoonnii fi beektonni siyaasaa irbaata rasaasa Iskoobaarii ta'aniiru. Gaazexaan Inspektaarar jedhamu gaazexeessitoota isaa 10 yeroo ajjeefaman waajjirri isaa yeroo 2 boombiidhaan akka barbadaa'u taasifameera. Abbaa irree kan ta'e Paablo Iskoobaar humna isaatiin waan barbaade yeroo raawwatu aangawoonni mootummaa Kolombiyaa guyyaa du'a isaanii kan lakkaa'atan malee abbaa irree kan ta'e Paablo Iskoobaar humna isaatiin waan barbaade yeroo raawwatu aangawoonni mootummaa Kolombiyaa guyyaa du'a isaanii kan lakkaa'atan malee kanneen biroo kan eegan ta'uu hin dandeenye. Iskoobaar namoota isaa waajjira nageenyaa, kutaalee humna waraanaa fi poolisoota keessa galcheen waan hundumaa to'achuu danda'eera. Waan himame miti, waan yaadame isa ganamaa galgala, isa galgalaa ammoo ganama dursee dhagaha. Booda akka tilmaamamee fi waggaa 2 dura murtii hidhaa waggaa 22 xumuree kan ba'e. Akkasumas Iskoobaariif namni baay'ee amanamaa ta'e akka mirkaneessetti hooggantoonni waajjira nageenyaa Kolombiyaa hojjettoota Iskoobaarii kanneen amanamoo turan. Jinjaaroo Viilaaskuiz akka dubbatetti waan Kolombiyaa keessatti adeemsifamuuf odeeffannoo Iskoobaariif kan kennan hooggantoota olaanoodha. Waggoota 35f waajjira nageenyaatiif tajaajila kan kennanii fi ajajaa paaraa koomaandoo kan turan Kaarloo Kaastaanis hojjetaa Iskoobaar turan. Utuu gargaarsi isaanii hin jiru ta'ee akkamitti ministeera haqaa sana ajjeesna? Tumsa isaanii malee eegumsi addaa utuu taasifamuu fi akkamitti kanneen pirezidaantummaadhaaf dorgoman ajjeesuun nuuf danda'ama ture jedhee Viilaaskuiz dubbateera. Ofii isaatis namoota 250 ajjeesuu isaa fi ani hojjetaa Iskoobaariiti kan jedhu Viilaaskuiz waajjirri nageenyaa Kolombiyaa DAS jedhamu godaa hanga gubbaatti mootummaadhaaf utoo hin taane nuuf hojjechaa ture jechuun mirkaneesseera. Waajjirri nageenyaa Kolombiyaa DAS jedhamuun beekamu kun waggoota 5 dura faayidaa hin qabu jedhamee akka diigamu taasifameera. Iskoobaar diina Kolombiyaa dhiphisu qofa utoo hin taane Ameerikaas kan yaaddessu waan tureef garee basaastuu fi humna hidhate waliin hundeessan. Garee diina Iskoobaar kanneen mootummaa Ameerikaa fi Kolombiyaatiin deeggaraman garuu ammoo of danda'oo ta'an hundeessan. Garee kana daldaltoonni seeraan alaa baala sammuu namaa dochan daddabarsanii fi kanneen morkattoota Iskoobaar ta'anis ni deeggaru. Gareen Yoospiiles jedhamuun beekamuu fi qajeelfama abiddaan deebisu jedhuun geggeeffamu akkuma Iskoobaar gochaa ture. Isaanis namoota nuti deeggartootaa fi maatii Iskoobaariiti jedhanii fi maatii isaanii ajjeesuu jalqaban. Mana Iskoobaarii boombiidhaan tuman. Mucaa isaa ishee durbaa jalaa madeessan. Abukaatoo isaa mucaa isaa waliin ajjeesanii barreeffama akkam Iskoobaar jedhu reeffa isaanii irra kaa'an. Maatiin inni jaallatuu fi baay'ee mararfatus yaaddoodhaaf saaxilaman. Tarkaanfiin kanaan dura hojiirra hin oollee fi Iskoobaar jibbu kan Ameerikaatti dabarfamanii kennamu fudhatamuu jalqabe.
qaqqabee shakkamtoonni dabarfamanii kennaman. Tarkaanfiiwwan kun Iskoobaariin waan baay'ee dhiphisaniif mootummaa wajjin waliigaltee uumuuf jaarsummaa ergate. Waliigaltee karaa abukaatoo isaatiin taasifameen harka kennee waggoota 5f akka hidhamu, kan inni hidhamus mana ofii isaatii filate kan karoora isaatiin ijaarame keessa akka ta'u, eegdonni isaas loltoota inni filate akka ta'an waliigaltee irra gahame. Iskoobaar bakka itti hidhameera jechuun danda'amutti otoo hin taane mana hidhaa sobaa keessatti bashannanuu danda'u keessa taa'e. Manni inni keessatti hidhame dirree kubbaa miilaa, bishaan fincaa'aa, bakka bishaan daakii fi iddoo bashannanaatiin kan guutamee fi akkasumas siree bishaanni akka keessa hin galleef pilaastikni irratti uwwifamee diriirfame kan qabudha. Daldaltoota baala sammuu namaa hadochuu kanneen sababa hidhamaa gaafachuutiin dhufan waliin sagantaa bashannanaa qopheessee shira isaanii qindeessuu irraa ofii hin qusanne. Akkuma jiru taa'ee bilbilaan, kompiitaraa fi faaksiidhaan hidhattoota isaa waliin wal quunnamuudhaan ajjeechaasaa itti fufe. Aangoonni duraanuu bakka mana hidhaa hin jedhamne keessa waliigalteedhaan galchan dhiibbaa fi mormiin itti baay'achuudhaan Iskoobaariin gara mana hidhaa idileetti dabarsuudhaaf mari'atan. Haa ta'uyyuu malee murtoo sana hojiirra oolchuudhaaf otoo isaan hin socho'in odeeffannoon Iskoobaar qaqqabe. Rakkoo tokko malee eegdota ofii isaatii filatee ture dhiisee eegdota 5 kanneen isa waliin hidhaman qabatee bade. Mootummaan Kolombiyaa caalaatti jeeqame. Humna waraanaa isaa bobbaase. Daandiiwwan hundi ni sakatta'aman. Manneen hundumaa keessatti barbaachi taasifame. Iskoobaar galuu foolii bishaanii ta'e. Baatiiwwan 17f Iskoobaar barbaadamee hin argamne. Yeroo 11 sakatta'iinsi taasifame. Yeroo 4 daandiiwwan cufamanii sakatta'aman. Garuu Iskoobaariin argachuun hin danda'amne. Gama biraatiin ajjechaan hin dhaabbanne. Poolisoonni, ajajoonnii fi aangawoonni mootummaa guyyaadhaa gara guyyaatti ni ajjeefamu. Morkattoonnis dabaree isaaniitiin deeggartoota Iskoobaariin ajjeesu. Kolombiyaan caalaatti biyya burjaajoftu taate. Biyya nagaadhaan ba'anii galuun hin danda'amne taate. Mootummaan Kolombiyaa fi CIA'n daldala baala sammuu nama hadochuu fi ajjechaa sana bilbilaan akka to'atu waan hubataniif meeshaa ammayyaa sagalee to'atu Faransaay irraa galchan. To'attuu sarara quunnamtii kana sagalee Iskoobaar waliin wal simsiisuudhaan gareen humna addaa Koloneel Hugoodhaan hoogganamu hordoffii isaa eegale. Garuu sagaleen Iskoobaar hin jiru. Iskoobaar diinota isaa, maatii isaanii waliin haa ajjeesuyyuu malee ijoollee isaaniis gara jabinaan yoo fixayyuu jaalalli inni haadha warraa isaa fi ijoollee isaatiif qabu daangaa hin qabu ture. Gareen hordoffii sunis kana waan beekuuf naannoo maatiin isaa jiraatutti xiyyeeffate. Keessumaa ammoo sadaasa 23 dammaqinaan eegu. Sababni isaa guyyaan dhaloota mucaa isaa isa dhiiraa waggaa 6ffaa sadaasa 23 waan ta'eef eessa irraayyuu ni bilbila jedhanii tilmaamaniiru. Bara 1986 sadaasa 22 Iskoobaar haadha warraa isaatii bilbilee ijoollee isaa gaafatee gabaabaadhumatti bilbilicha cufe. Gareen hordoffii taasisaa jiru sun sagalee isaa argatee naannoo inni jiru bare. Garuu iddoo inni jiru sirriitti adda baasuuf hin dandeessisne. Naannoo mallattoo itti argate sana humna cimaadhaan marsee guyyaa borii obsaan eege. Sadaasa 23 Iskoobaar namni qaxalee fi CIA'n qabu sun hojii gowwaa hojjete. Akkuma gareen sun tilmaamee ture mucaa isaatiif bilbilee baga dhalatte jedheen. Yeroo mucaan isaa sun si qabuu maaliif bilbilte jedhee deebisu gidduu jirutti akeektuun sagalee sun bakka Iskoobaar dhokatee ture adda baasee garee hordoffii sanatti beeksise. Yeroodhuma sana miseensonni humna addaa sun marsuu isaanii cimsanii itti fufan. Iskoobaar manneen tarreedhaan ijaaramanii fi baaxiin isaanii lafatti dhiyoo ta'e keessa eegduu isaa tokko waliin dhokatee ture. Duraan yeroo marfamu hidhattoonni lakkoofsaan hanga 60 ta'anii fi meeshaa waraanaa ammayyaa qabataniin kan eegamaa ture. Iskoobaar amma eegduu tokko qofa waliin argatan. Lamaan isaaniiyyuu shugguxii qofa qabatanii turan. Eegduun isaa dhukaasa banee waraana ol seenaa jiran keessaa tokko rukutee yeroodhuma sana baaxiitti ol ba'uuf utuu yaaluu ajjeefame. Pablo Iskoobaar qomeedhaan akkuma jirutti dabareedhaan shugguxii isaa lamaan dhukaasaa baaxii manaa irraan miliquudhaaf fiigicha eegale. Yeroo kanatti rasaasaan miilla isaa rukutame. Yeroo deebi'ee gurra isaa irra rukutamu utaalee baaxii irratti kufe. Waa'ee ajjechaa isaa irratti yaada garaagaraatu kennama. Walakkaan ofii isaatiin of ajjeese yeroo jedhan, walakkaan ammoo poolisootatu rukute jedhu. Karaa kamiiniyyuu haa ta'u mootummaa ta'ee caasaa mootummaa to'annoo isaa jala oolchee kan barbaade ajjeesee waan barbaade gochaa sanyii dolaaraa facaasaa siree qabeenyaa irratti bashannanaa kan jiraate Pablo Iskoobaar umurii isaa waggaa 44tti fiigicha isaa xumure. Sakatta'iinsi baatiiwwan 17 fudhatee fi maallaqni miiliyoona hedduun itti ba'e du'a isaa waliin xumurame. Akka bakakkaa samiirraa gadi bu'utti kanneen ilaalanii hollatan hundi aara galfatanii. Barri tokko bulluqee tokko qabbanaa'ee kan ulfaate hundi bu'ee lafa taa'ee akkuma jedhame Ameerikaanis mootummaan Kolombiyaas uffee jedhan. Reeffa Iskoobaarii dhaabbatee isaan weerarus baay'een isaanii suuraa biratti ka'an. Hiyyeessonni
isa jaallatan garuu reeffa isaa kafananii saanduqa keessa kaa'anii boo'anii awwaalan. Hojii seexanaa fi hammina walirratti dabalee qabatee jira kan jedhamu Pablo Escobar jaallattoota qulqulluu isa godhanis qaba. Hiyyeessonni magaalaa Medellin baay'ee isa jaallatu. Kennaa samii irraa gadi bu'eedha jedhanii yaadu. Dhuguma Escobar isaaniif arjaadha. Nama isaanii yaaduu fi waan gaarii isaaniif godhu ture. Escobar hiyyeessota naannoo kana jiraatan namoota 200f mana jireenyaa ijaareera. Kanneen dhiyeessii nyaataa hin qabneef ammoo sagantaa nyaataa qopheessee maallaqaan isaan gargaara. Hospitaala ijaarsiseeraaf paarkii fi bakka bishaan daakii dirree kubbaa miilaa baasii mataa isaatiin qopheesseeraaf. Maallaqa mana amantaa ittiin haareessanii fi ijaarsisan kenneeraaf. Kanneen maallaqa hin qabneef karaa hojjettoota isaatii ergee maallaqa hireeraaf. Nama akkasiitiin yakkamaa fi nama hamaadha jedhamanii amanuudhaaf yoo rakkatan waan nama ajaa'ibu miti. Har'as yoo ta'e Escobar isaaniif fakkeenya nama gaariiti. Ammayyuu suuraa isaa dhaaba mana isaaniitti fannisuudhaan isa yaadatu. Siidaa awwaala isaatii abaaboodhaan faayu. Yeroo duuti isaa dhaga'ame reeffa isaa fuudhanii gadda guddaadhaan kan awwaalan hiyyeessota inni jaallatu kanneen 25,000 ta'anidha. Yeroo baay'ee oolmaa kan hin dagannee fi amanamummaa isaa kan eeggatu sooressa qabeenya guddaa qabu otoo hin taane hiyyeessadha. Hiyyeessonni Medelinis abbaa oolmaa isaaniitii fi kabajamaa kan ta'e Pablo Escobariif wayyoo jedhanii boo'aniif. Maallaqa ittiin oolmaa isaa deebisan yoo dhaban iyyuu mimmaan isaaniitiin oolmaa isaa yaadatan. Awwaala isaa irrattis akkas jedhanii barreessan. Pablo Escobar Gaviria bara 1949 hanga 1993. Kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya galmee yakkamtootaa jedhu kanarraaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa wal fakkaataa keenya birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Dhumarratti chaanaalii YouTube keenya like, subscribe fi share gochuu hin dagatinaa.